وي ilma namaa jalaan bahan eessumattuu jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun jirtu fayya qabdu isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya obboleessa kiyya tokkoffaa irratti baga gammaddee mabruuk elf mabruuk siin jedha. baga gammaddee baarakallahu lakuma wa baara alaykuma wa jamaa bainakuma fil khayr siin jedha. Wallahi ilma namaa kana jechuudha. Subhanallah. Ani mucaa kana jechuudha miidiyaa irratti ni oduufaani namallee ni gargaarsisa. Dhugaa dubbachuun nama gaarii jechuun nama rakkataa bira dhaabbatee nama akhlaaqa gaarii qabu nama gaarii jechuun nama akkasiiti. Gaaf kan inni viidiyoo footoo inni poosti godhe footoo sanii namni illee bira jira akkuma argitan surreen illee akkuma luka keessaa fuudhanii maddeesii jirti jechuudha. Garuu haa ta'u ammoo wantoonni akkasii sun gaarii. Ani dhugaa dubbachuu fi isarra wanni ani jibbu yoo jiraate surreen isaa yeroo kamiyyuu surree shurbuqaa surree haadha amaane abbaa amaane surree abbaa amaaneeti. Namummaa isaa isan jibbi surree akka malee akka qamisii dubartii gurtii kanatti babal'ata surreen inni yeroo kamiyyuu godhate jechuun surree ofiin maxxanaa haa godhatu surree qaaraa haa godhatu jechuun osoo hin taane namuma uffata godhate irraa bareeduutu jira jechuudha. Walumaa galatti almuhiim waan san nama shubuttee uffata akkasii gadi bu'u godhatu baay'ee kaasinuun beektaa wanni ani isin himuun jiru. Garuu adda kanaan haala kanaan gaa'ila inni horate gammachuuf gize masanuu uffata gajjijjiiratee umkiin isiin fajaata sagaltee surree keessaa bahee akkasii suufa gaddiratee waliin ka'uu danda'a. Garuu ammoo akkasitti haala hamilee namaan bahin obboleeyyan kiyya. Maaliif jennaan namni yoo gammade yoo miira keessa galee waan isa jala jiruu hin argu. Rakkinna akka qabu kaameraamaanii isaati. Argaa jira waan isa maddii jiru maan fuudhin. Haga poosti godhan martuu mallattootti maree qalamitti maree bakka sammuu isa jechuudha. Namni fuudhu dhaloota isaa lammaffaadha gammachuu keessa jira. Namni gammadee ijaan lafan arguudha. Namni gammade garuu fuuti dhugaadha. Dhiiraa fi dhiirummaadha. Garuu ammoo guyyaa san jarallee miira wayiitti dhaga'ama. Maaliifi hirrifata ta'a osoo wal bira hin gahin hirrifata namni guyyaa san jechuun kushuun jedha. Maaliif yeroo jalqabaatiif akka fedhetta wanni ta'u. Garuu ammoo isin warri miizee taatanii fi yookaan kaameraa amaanii taatanii fi irraa marutti jirtan ammoo dirqama keessan gahee keessan bahechuudha. Hiriyaa keessanii fi bakka guddaa kennitanii ulaagaa isaaf barbaachisu eeguu qabdanii jechuudha. Gaafuma yookaan xiqqoo waa mudatan fiiganii poosti godhanii ammoo kun badiillee hin qabu adiidha. Akka kanaa oliitu mul'ataa oola waan ta'eef. Wallaahi akkasitti miidhana sooshaal miidiyaa irra bakkuma mallatticha surree santu asii achi deema. Akkuma keessaa baay'eetti jira waan ta'eef bakkuma san akkuma kunoo yoo keessaa ol ba'u ka qabattu uffanniin akkasuma lafa akka hafaa mitiira. Akkasumatti umkiin jayyoota nafaa jaa ittiin seenanii tasa ittiin seenanii yookaan isii tasa seenaa yookaan jaratu alaa tasa isii waliin inni seenaa yookaan surreen jalqaba akkasii jiraachuu dandeetti. Hin murteeffamu jechuun hin beekamu akka itti suuraan kun ka'ame. Garuu ammoo isin warri miidiyaa qabattaniitu yoo wama xiqqishuu namarra argitan qabattanii fiidan. Amma inni nama gammachuu keessa jiru waan ta'eef yeroo san to'achuus hin danda'u arguus hin danda'u osoo wama fedheeyyuu ta'e jechuudha. Osoo wama fedhee ta'u garuu haa ta'u almuhiim walumaa galatti namni halaala isaa taanaan kun haala kanaan gammachuu fi miizee wajjin akkatti ka'ee ibsatu argaa jirtanii baga gammaddee jennaan walumaa galatti. Anammoo dhugaa dubbachuu fi wanni nama kenna yookaan wanni irraa jibbu yoo jiraate akkuma inni itti ka'e kun nama san to'adha. Anna asiin dura footoo paaspoortii jechuudha. Footoo paaspoortii beeytanii kaameraamaaniitu rakkoo qaba malee anaa miti namni rakkoo qabu. Footoo kiyya sanii dhufee tiisifni kallacha kana gubbaana taa'e.
kallacha kana gubbaa gizee inni tiisifni san taa'u maaf akkana ofirraa daayin maaf naan hin jedhin eenyu rakkoo qaba illee namatti footoo sallaaluu hin jibba dhugaa dubbachuuf footoo paaspoortii gubbaa jechuudha. Kanaafuu namichi nama eegu isaa kaameraamaanii ta'ee jechuu barbaadeeti walumaa galatti. Fiddanii firdii itti gootanii mallattoo garaagaraa kaan gootanii akka fedhan yoo kaayammanni yeroo saniif kalasiisa wanni irra galu jechuun akka kootetti dogongora keessanii sun dogongora warra kaameraamaaniitii fi warra isa jala shaashaa jedhu warroota akkasiitii jechuudha. Nama fuudhuu fi shamara heerumtuu fi isaa dhiira ka fuudhu miizeemaa fi hiriyoota isaatii fi hiriyoota isiitu jala deemaa jechuudha. Kana jechuun maadare namni tokko nama qabaachuun kanaaf nama barbaachisa. Ulaagaa fuudhaa irratti wanni namaa guutu wanti namaa eegu hiriyoota jechuu barbaadeeti walumaa galatti. Ammoo ka warri miidiyaa ka amma wanni inni irraa beeku hin jiru. Kanaafuu dadhabaa namaa ofiin godhina. Warri kaameraa waraabdanis warri footoo kaasaatiin kaameraa maanii taatanii akkana hojjettan dadhaba namaan ta'ina. Yoo miizeellee namaa taatan miizee jajjaboo ta'a biratti argama. Ulaagaa isaa san tolchaa akkaataa footoo isaa itti tolchaa. Maaliif jennaan nu hundinuu nama gaa'ila baratee arge. Dhiirtii tun hagam difireennatii qabdi dubartiin tun akkamii dubartiitu irratti difireennatii qaba yeroo dubbachuu fi waan jedheef qaba garuu haa ta'u holladhullee booda ammoo namni gadi walirra jabeessa kanaaf alaata kanatti harki osoo roqomsu qubeen irraa bu'u kaate jechuudha. Warroota akkasii qaqqiyyaafatu jira. Kanaafuu ilmi namaa kun tokkoo miti dhugaa dubbachuuf tokkoo miti. Kanaaf waan xiqqishuu namarraa argitaniif qabattanii fiiginaa fi gaarummaa isaa ka duraasanii kufaa malee gaarii miti jechuudha. Maaliif jennaan haati manaa gaariin tayoo inni gabba uffata namarra tulchitu tayoo inni ol seenullee waa fuula isaa irra laaltu uffata isaa irra laaltu gaariin dhufteefi jechuudha. Ammaan booda hoo bareedee argamee mul'ataa jechuudha namni sun. Maaliif isiin mastaawutii isaa inni illee mastaawutii isiitii jechuudha. Akkasi. Kanaafuu hamilee nama hin dhayinaa jechuu barbaadeetu walumaa galatti dogongora jiru hundaaf sirraa'u kun dogongoraan jedhamu. Maaliif nama gammachuu keessa jiru akkasitti jala laalanii waan poosti ta'eef akkasitti mallattoo wanni itti maranii bakka surrii fanni wallaahi sarfuu eessa miidiyaa irra waa gadhiifataa iyyuu ilmi namaa. Anammoo osoo suuraa tokko amma isiniin jedhu kan osoo gadi ani dhiise akka isin fiddaniif tiisisa gubbaa san ta'e akka isin nama mul'iftanii beeka irra marga hin beeka bareechee beeka. Kanaafuu ufaa qusannu waa hunda keessatti akka argine namaa waa jechuu nama jechuun akkuma dura isiniin jedhee nama galaaqa gaarii qabuuf nama haala gaarii qabu waan ta'eef rabbiin nama haala gaarii qabu rabbiin nu haa godhu nama galaaqa gaarii qabu rabbiin nu haa godhu nama khayrii dubbatu rabbiin nu haa godhu nama waa hunda keessatti yeroo dubbannu uftiisu rabbiin nu haa godhu waa hundumarraayyuu wallaahi ani isa kee qofa osoo hin taane akkaataa santu waraana nyaate akkaataa uummanni sooshaal miidiyaa irraas tasii jechuuf san jajjabaadha.